Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaa aanolee global media irraa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa keessatti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haarofti borni filama. Obbo Shimallis Abdiisaa irra deebiin filamamoo nama biraatu filamuu hedaa waan jedhu fi yoo namni biraa filame eenyuunfaatu filamuu mala waan jedhu walumaan ilaalla. Odeeffannoo biraatis gurra isin buufna. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribing godhin subscribe godhadhaa jechaa amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaa isin ceesifna. Caffeen Oromiyaa yaa'ii duraa sanbata xiqqaa jechuun fulbaana 15 bara 2014 guyyaa borii ni gaggeeffata. Yaa'ii kanaan immootu qaamolee mootummaa sadan moggaasuun mootummaa naannoo Oromiyaa haarawaa ni hundeessa. Kana jechuun Shimallis Abdiisaa barri aangoo isaa hin dhumata. Tarii Shimallis Abdiisaa irra deebi'ee filama yookaan immootu caffeen kun nama biraat fila. Shimallis Abdiisaa carraa irra deebi'ee filamuu bal'aa akka qabus himamaatii jira. Akkasuma mootu adde Adaanach Abeebee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haarawa taatee filamuu akka dandeettus namooti hedduun tilmaama isaanii lafa kaatii jiru. Caffeen Oromiyaa maali akkamitti waan kana hundeessaa maaltu kanaan ga'e waan jedhus walumaan ilaalla. Afa yaa'iin caffee Oromiyaa adde Loomii Badhoo yaa'ii caffee bara hojii isaa xumuraa jiruu fi yaa'ii duraa caffee haaraan taa'amu irratti ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana bu'uureffachuun odeeffannoo kanas gama keessan dhiyeessa. Yaa'ii xumuraa caffee bara hojii isaa xumuraa jiruu fi caffee haaraan taa'amu irratti ibsa kan kennan adde Loomii Badhoon ummata Itoophiyaa maraan baga boqaa birraatii baatanii jala bultii ayyaana masqalaa fi irreechaa nagaan geessan jechuun hawwii qaban ibsa isaanii dura ibsaniiti jiru. Yaa'iin caffee bara kanaa miseensonni bara hojii xumuran ni gaggeeffamu. Haaraan immoo ni simatamu jedhan. Waggoota 5 darban warroonni bakka bu'oota ummataa ta'uudhaan caffee Oromiyaatti filaman amma waggaan 5 waan xumurameef isaan sunni ni gaggeeffamu. Warra amma mootu bifa haarawaan ummanni miseensota caffee Oromiyaa godheetiin hin simate miseensa caffee ta'uudhaan bakka buufamu. Warrooti waggoota 5 darban tajaajilan yoo irra deebi'amanii kan hin filamne taate ni gaggeeffamu jechuudha. Yoo irra deebi'amanii kan filaman taate miseensa caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan itti fufan ta'uu jechuudha. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo caffeen bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa yaa'ii idilee 14ffaa kan xumuraa taa'uun ajandaawwan bulan hojiilee jalqabame xumuree ba'uu waan qabuuf wixinee labsii gurmaa'insa caffee fi kan qaama raawwachiiftuu irratti mari'achuun ni mirkaneessa jedhan adde Loomiin. Sirna gaggeessaa miseensota caffee duraanii boodas caffeen haaraan yaa'ii duraa sanbata xiqqaa ta'u irratti sirna moggaasaa qaamolee mootummaa sadan seera baaftuu, seera hiiktuu fi qaamolee raawwachiiftuu ni gaggeeffama jedhaniiti jiru adde Badhoon. Caffeen haaraan yaa'ii duraa ta'uun mootummaa naannoo Oromiyaa haaraa ni hundeessaas jedhan itti dabaluudhaan. Caffeen haaraan yaa'ii duraa ta'uun yookaan caffeen haaraan ergaa warrootni waggaa 5 darban tajaajilan gaggeeffamanii warri haaromni simatamanii yaa'ii isaa jalqabaatiin waan hunda dura mootummaa naannoo Oromiyaa haarawaa ni hundeessaa jedhan. Kanaanis jechuun tokkoffaa afa yaa'ii fi itti aantuu afa yaa'ii caffee Oromiyaa ni filata. Caffeen haaraan yaa'ii dura taa'uun yookaan walga'ii jalqaba gaggeessuun jalqaba irratti afa yaa'ii caffee Oromiyaatii fi itti aantuu afa yaa'ii ni filata. Itti aansuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aantuu pirezidaantii ni filata yookaan itti aanaa pirezidaantii ni filata. Kan filamu kun dhiiras ta'uu danda'a dhalaas ta'uu danda'a wanti beekamu hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ni muudama. Miseensota kaabinees ni muudamu. Akkasumas pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa fi pirezidaantiin itti aantuun ni muudamu. Qaamota sadiin kanatu seera baaftuu, seera hiiktuu fi qaamolee raawwachiiftuu jedhamuudhaanis moggaafamu. Egaa akkuma ibsa kanarraa hubattanitti bori afa yaa'iin
caffee Oromiyaa addee badhoo loomii yookaan immoo nama biraatiin bakka buutii yookaan immoo ismatu itti fufuu mala wanta jedhamu hin beekamu. Garuu kan mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidantiin obbo Shimallis Abdiisaa yookaan ismatu itti fufaa caffeen kun irruma deebi'ee yookaan isa filataa yookaan immoo nama biraa bakka isaa buusaa jechuudha. Akkasumas itti aanaa obbo Shimallis Abdiisaas bakka buufatuu jechuudha. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo asirratti namooti hedduun pirezidanti Shimallis Abdiisaa namoota biraatiin bakka bu'uu malan jechuudhaan yaada kennan. Namoonni yoo Shimallis bakka sanii ka'ee bakka isaa bu'uu danda'u jedhameetiin tilmaamni kaamaa fi jiru tokkoffaa irratti addee Adaanach Abeebeeti. Obbo addee Adaanach Abeebee bakka Shimallis Abdiisaa bu'uu maltii jechuudhaan namoota hedduu yaada kennu. Garuu bakki amma addee Adaanach Abeebee jirtus bakka baay'ee cimtuudha. Kantiibaa magaalaa Finfinnee jechuun aangoo ol aanaa biyya san keessatti bulchiinsa biyyattiitti aanee akkasuma naannoo Oromiyaatti aanee jiru keessaa aangoo guddaa akka ta'es himama. Kanaaf addee Adaanach Abeebee achuma turuu akka maltus namooti himan jiru. Kanaaf pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu mala kan jedhameetiin hin shakkamu takkaalaa uumaatis akka ta'e himama. Namooti hedduun immoo lakki takkaalallee miti Taayyee Danda'aa ta'uu mala jedhaniiti jiru. Namooti hedduun Taayyeen jaarmaa san keessa waan hin turree fi ammallee cichoominaa fi amantummaa jaarmaa sanii haa qabaatu malee achi keessaa waan hin bubbulinii fi isa osoo hin taane Fiqaaduu Tasammaa ta'uu malaa warri jedhanis jiru. Namooti gariin isallee miti Dr. Alamuu Simee ta'uu malaa namooti jedhanis jiru. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hanga ammaatitti namuu tilmaama ofii lafa haa kaa'u malee ibalutu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa haarawaa ta'a jedhamee wanti beekame hin jiru. Namooti hedduun immootu ufitti amantummaan kan dubbatan yoo Shimallis Abdiisaa bakka sanii kan caffeen deebisee hin muunne taate shakkii tokko malee bakka isaa akka bu'u Addisuu Araggaa Qixxeessaatii jechuudhaan namooti hedduun tilmaama isaanii kennaa jiru. Maruwaafuu guyyaa borii ganamaa caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa duraa yookaan kan jalqabaa ni ta'a. Yaa'ii isaa kanarratti akkuma reet isiniin jedhee qaamota sadeen mootummaa seera baaftuu, seera eegtuu fi qaamolee hojii raawwachiiftuu ni muuda jedhameeti jira. Maraafuu borganama waan caffeen asiin ba'u subiin irribaa kaanee hordofnee kan isinii gabaafnu ta'a. Hamma sanii isinis tilmaama keessan lafa kaadhaa jecha odeeffannoo takka tadhumaa itti isinii daballee odeeffannoo keenna guyyaa har'aa goolabna. Odeeffannoon keenna kadhumaa gamtaan Awurooppaa bilbila moobaayilaa hundaaf chaarjiin akka wal fakkaataa ta'u murteesse. Komishiniin gamtaa Awurooppaa bilbila moobaayilaa meeshaalee elektirooniksii xixiqqaa ta'anii fi chaarjariin wal fakkaataaf hunda galeessa ta'e akka hojiirra ooluuf murtee dabarse. Akka seera haaraa gamtichaa kanatti oomishtoonni gabaa Awurooppaatiif dhiyeessan chaarjarii moobaayilaa hundaaf tajaajiluu danda'u dirqama oomishuu qabu. Gamtaan Awurooppaa murtee kanarraa kan ga'e namoonni yeroo bilbila moobaayilaa haaraa bitatan chaarjarii duraan qabu turan fayyadamuu akka danda'an taasisuun faalama naannoo irra gahu hir'isuudhaaf jedhameera. Akka murtee kanaatti bilbilawwan gabaa Awurooppaaf dhiyaatan hundumtuu chaarjii USB-C jedhamu qabaatu jechuudha. Kaampaaniin Apple ammoo murteen akkasii kun dandeettii fi fedhii waa kalaquu miidha jechuun akeekachiiseera. Bilbilawwan iPhone kan oomishu Apple chaarjarii Lightning jedhaman fayyadama. Bilbilawwan moobaayilaa siistemoota Android fayyadaman kan akka Samsung ammoo chaarjar USB Micro B jedhamuun beekamu fayyadamu. Bilbilawwan moobaayilaa muraasni ammoo chaarjarii USB-C jedhamu fayyadamu. Egaan gamtaan Awurooppaa chaarjarri kun hundi akka wal fakkaatu murtee dabarse. Oomisha Apple kan ta'e iPad fi kompiitaroonni MacBook akkasuma dhiyeenya gabaaf kan dhiyaatan bilbilawwan baay'ee ammayyaa Samsung fi Huawei chaarjaroota USB-C ni fudhatu. Hanga bara 2018 gabaa gamtaa Awurooppaatti bilbilawwan dhiyaatan keessaa walakkaatti kan siqan chaarjarii USB Micro B kan qaban yoo ta'u harka 100 keessaa 29 kan ta'an ammoo USB Micro C yoo fayyadaman harka 100 keessaa 21 kan ta'an ammoo Lightning fayyadamu ture. Amma gamtaan Awurooppaa qajeelfama dabarsee bilbilawwan moobaayilaa
taabileetiiwwan, kaameraawwan, irfooniiwwan akkasuma sagalee guddistuuwwan xixiqqaa USB-C kan fayyadaman ta'u. Murtee kana hordofee chaarjaroota garagaraa gataman irraa kan hafe balfa waggaatti toonii 11,000 ol naannootti gadi dhiifamu hambisuu ni danda'ama jedhameera. Waggaa darbe keessa qofa gamtaa Awurooppaa keessatti bilbiloota dabalatee meeshaalee elektirooniksii miliyoona 420 ol gabaaf dhiyaatee ture. Giddu galeessa namni tokko chaarjariiwwan bilbilaa 3 kan qabu yoo ta'u kanneen keessaa ammoo faayidaarraa kan oolan 2 qofaadha jedheera gamtaan kun. Murteen komishinii gamtaa Awurooppaa kun hojiirraa oolfamuu kan eegalu bara 2022 irraa kaasee yoo ta'u oomishtoonni baatiiwwan 24 keessatti qajeelfamicha hojiirraa oolchuun isaanirraa jiraata jedhameeti jira. Egaan daawwattoota yeroo keenya kabajamoo odeeffannoon keenya guyyaa irraa kanaan raawwata. Odeeffannoo keenya biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.